maraan siyaargus sinerganne kanaafuu ani waan si barbaadiif jaalala siraan qabi yeroo dheeraaf kophaa koo cingachaa na jaalala siraan qabdee jirti. Jaalala nuti hundum keenya gaafa jaalala bulummaa wal jaallanna. Jaalala yeroo jettu. Jaalala bulummaa osoo hin ta'in jaalalli bakka jaalala ni jiraan. Fakkeenyaaf amma anaan amma miidiyaa irratti na beekta nama akkamii akkan ta'e ati nama bifa qabdaa bareedduudha nama akkamii akkan ta'e tarii jaalallee qabu amala koo beektaa amala koo beekuu dhiisuu dandeessaa. Biraangis goona. Qaamaa waan ta'eef ija keessa na laalaa jirti bara. السلام عليكم جرت المان رموا الدنيا تنقل باجر كانوا دخل يسنو أكمل نجيه فيا الحمد لله. أرى برانكي عجائبات كلها قديمنا دكتور نافياد برانكي قول قديم. برانكي سنيس كأكمل يتن سيت أنا مكان كنتش يانيني دكتور نافياد يفقى في جالة ديسيتي دكتور نافياد سايب خيا أنا ياما سين وجود الدنيا يقول مثلنا أكستنا في مواس كاتي شو جينتالي دكتور نافيات جزين أيامي أسنى رفاميره يروسن التيم تيجي جزين أكنا يرو إيران سجالة شاتوري ميديا خنا قبرتي أشودا أكنا مت حلال تسيرجع فجيني مرة سجالة شاتوري الرجال سبب همزاتي ولا رجيني جالتي يستي ما تشوف جتي الدون جمدا سين جالة تجافي جالة لا يسافر ديسيتي أما درس دكتور نافيات بيته الآن جالة لي جافتي كرو فيديو دان أكنت تينر وراب بمهم بيخوي تشيني دوغسيا مالي الآن جالة جافت شوان تروني فيتشا إني دوغسيا يجوا سنبود جيزي سين جافي جالة لا ديسيتيف أكاد دوغتي جنة كابرانكو كدوبديمنا مي وان إني جوالي لالا نيك إيبلامو نديتمو أما درس وراب بميخا جالة لما جالة ديدين بيخو ميري إني سنيفو وان دلان الدون جالة جامتو رغم سيوتا كاياتي أمي وجمال لالا أتلا أكم يتمي هذا خلنا رتي كم هني جاي كم همزان جايتي يا برانك قدويانا إسني اللي نياغرتني وإني جوال مان أجينا نيلا لقى وإني جو أوكي يتاتي أتيو يا وان بتني كم دام أما إساتين دقولا كنو دكتور نافيات أما رد دقول جرا رد دقول جرا أسا Hello doctor. Akam nagia? Faya alhamdulillah akam nagia kabda. Jirra. Male isa jirto? Mana makemo? Cisu jirta? Ah. Ya namni jiman qabane ciisu qabe jechuu bakka. Okay. Akkasi anillee amma hararin jira bara awwadaa dhufeetiin harar jira. Ya ammallee dhimma wayii tokko si barbaanna. Nagaa alakki jechuun waanuma haajuma. Haajuma dhimma wayii akkana jechuun namatti haajamuun ni jiraame. Okay, bakka ooyiruu bareeddu tokko keessa jirra. Bakka jimaatii miti haa bakkuma buna faatti dhugan bakka gaaddisee caaya bareedaa jiru haa bunatti dhuganii firraa fataatti ijaan bakki kun bareeda atillee hoo bakka arrasii wayyaa dhaawul. Budaa barri. Bakka bareeddu songa. Okay. Bakka kas taanaan bareedaadha barra bakki toonu. Ayyee seegnaga. Ayyee. Akkasi no. Niin fayyee.
dabbarame injira hojii bakka ciisutti injira jee mana keessa saniifuu gaadhu gaadhinu amma ni dhufame ilaalla irra sii qaba viidiyoo irra qabne egaa gizeenii fi gartee inni dhufee moobaayilii ni dho'isina akkuma beekamu dho'isinee boota hanga suni tolfannaa nu daggala keessa jirra caakkaa keessa jirra moobaayilii ni dho'ifannaa gizeen ni dhufe egaa wajjumaan agarraa dawwalee dhufe dawwalee jiraasa. Hello doctor. Doctor. Gama gubbaa jirra. Kopirra ol deemi ol bahi gama gubbaatti. Ayyaa. Okay dhufu jira amma moobaayila bootaa qopheessine jiracha keenya. Moobaayila asirraan kaala. Erkitanii miicaa kaala. Asiin kaa abbaan fedhee asitti na argecha huncaa kaadha. Kanuma nordafa. Okay. Kana follow deebi'uu qaba. Okay. Anamma asiin tetteenyaa mire gizee dhufechi ta'a. Bakka. No, this bareedaadha. Akkana gaa. Dhufuttiin jira ol bahuuf jira gaaganaadha. Nee name. Oh bishaan leen aje jenne yaa. Ijuuja nama kana dhufu jira. Akkasii bakka jee taate yaa. Ol dhufu jiraan se'a. Hey. Ay doctor. Jirta. Nagaa kam. Ayya. Ay saayiba keeti. Saayiba keeti. Ay kam. Nagaa mi. Jirta. Allah turte. Ala tattaa'u jirra. Yaa. Adusa. Aduun. Arrabuma aduu qaba. Ammas duumessini jira. Garuu qilleensi bareeda. Akkam. Baay'ee gaarii. Habiboo lankee. Siriyyaa isaati. Saayiba isaati. Yaa saayiba kiyyaa. Boas yaama isinillee ol barame. Akkam. Nagaa. Naaf yaad geetu dhugaasa an jedha. Keetii nan jedhani. Keetii yaadilla. Ijoollee safara tokkooti. Hojii guddaa isa deenu wee. Hojii guddaa. Gaarii. Kam. As bareeda. Tolfadhu taa'e. Maaliif furdate yoo borcii yaaste. Bakka asii boksiin tumuun qaba amma. Akkanarraa dhumtu. Boksiin tumuun qaba. Halluu bar kiiloo dabal. Callaa. Hin qabnu lakke dhibba hin qabu. Awwa bishaaniif ispiraayitii maaltu jira? Bishaaniif ispiraayitii maaltu jira? Bishaan fedi bakka. Ayya gizee dhufe fide yaa. Jarri irra bishaan illee ni fixan gandii kee kunna maaluma isaa yaaboo. Yeroo hundaa bari timiin dhiqaa Injiru barri. Ufuma mana kana kuwaan guddaa keessa dalaguu danda'u. Sanuu lafa guddaa qabatanii irra taa'u jiran. Yaa. Maa namatti hin kanneen yookiin. Yeroo baay'ee timiin dhiqaa baay'ee. Dirqama silaa bishaan ispiraayitii bunaa. Iddoon bashannanaa injiru. Yaa. Aboo takka nu gaafadhu re. Nu gaafadhu gaa investi goona kaa. Diaspora bitin diaspora dani. Diaspora Uganda irraa dhufe moo. Diaspora Uganda. Achitti hojjenne bitin. Egaa Uganda maarra jennaa achi bar. Amma silaa akka dhugattu investi godhame. Oo bakki tun namni irraa nafu beeyta. Amma ta'u garuu jijjiiranii baay'ee. Jijjiiranii sadarkaa. Jechuun lafti numa bareedalleedha. Garuu wanta waan nyaattu. Waan akka keekafaa. Akkasumas waan babbareedaa kaa'u qaban sila. Baay'ee iddoon bashannanaa jiru beektamee eskis. Injiru bar. Kana caalu ni jira jee yaadu garuu. Amma tokko garuu gaarii iddoo neecharii baay'ee waan hin jaalladhu. Nama hundaa fedhe si qofaa miti. Si qofaa miti ammaa nu dhufee na sola gartu isii tanallee keetii shi'anii hojii dhufne. Amma dhimmaaf si barbaanne innee turre beekte. Dhimma gaa isiinillee sitti himti. Dhimmi amma waa'ee kiyyaatii miti waa'ee isaatii miti. Waan biraa ta'uu mala ajaa gaa isiin akkana nutti himtellee jirti dubbisuun fedhaa jette maaliif waan anaaf yeroo waldu dubbisuuf saayiba taaneef jecha ni beeyti akkasitti araarillee gaa hojii guddanne natti hin dubbanne garuu amma dura har'a jidduma tana naa himtee turte har'a akka tasaa as dhufnee jirra
Atillee akkasii siyaamne isinillee sitti himti. Meegaa walumaan dhageenya jedhee. Dhimma dhuunfaa na barbaadde? Dhimma dhuunfaati. YouTube irratti waan garaagaraa irratti hin argaa. Si argachuu hin dandeenye. Karaan si argus hin arganne. Kanaafuu ani waan si barbaadeef jaalala siraan qabii yeroo dheeraaf kophaa koo cingachaa. Jaalala siraan qabdee jirti. Jaalala nuti hundumti keenya gaafa jaalala obbolummaa wal jaallanna. Jaalala yeroo jettu. Jaalala obbolummaa osoo hin ta'in jaalallee bakka. Jaalala ni jiraan. Jaalaluma dhugaati jechuudha amma Kan keessa. dhugaa'e. Jaalala dhugaas jaalatta jechuudha. Viidiyoon jiru biyya garuu. Indee maal jechuudha? Maal Dhugaa? jechuudha? Indee dhimma nama jechuun dhimma sii keessa gaa viidiyoo waraabuun akkamitti taate silaan immoo waraabnallee dhimma keenya miti dhimma siiti. Ilaa maal si fakka normaalii an maaf na jaallattee siin jechuu hin danda'u. Sorry sin hubadha actually. Kuni jireenya lama keessatti waanuma jirudha. Garuu maaf fiilingiin gosta dhaga'ame maaf si jaallatti na jaallatti siin jechuu hin danda'u. Anis akka nama tokkotti sin jaalladha. Akkuma Hamzaafaa jaalladhu yoo ta'u Saayibban koo jaalladhu. Isin amma jaalala jechuun jirti. Ani jaalalaan jee akka Hamzaa akka isaa osoo hin ta'in akka ana qofa jaallatuuf si barbaadee jaalala yeroo dheeraaf si jaallachaa ture. Yeroo guddaa bara jechuun dubartoonni jaalala kanuma si jaallatan ol baasanii sitti himachuuf yeroo illee hin qaban yookiin carraa walitti hin fiinsaa. Amma isinuu nasiibaa gaa waan naa wal beektuuf taateeti malee amma namni hedduun si jaallachuu danda'aati. Hin beekamu jechuudha. Egaa saniifuu gaa amma isi ammas ijoolleedha gaa ijoollee taphattuun illee sirrii miti. No taphachuu osoo hin taane. Egaa No normally I don't know what I do beeku. waan jettu gaa sibbiya. No it's okay. Elamaatti fakkaatu bitaa eenyutti maqaa kee dhiifama guddaa. Sorry nageenya sila. Keetii naan jaan. Keeti. I don't know. Fakkeenyaaf amma anaan amma miidiyaa irratti na beekta. Nama akkamii akkan ta'e ati nama bifa qabdaa bareedduudha. Nama akkamii akkan ta'e tarii jaalallee qabu hin qabu. Amala koo beektaa amala koo beekuu dhiisuu dandeessaa. Namatti immoo kiraateeriyaatti kaatti jiraachuu danda'a jaalala keessatti. Jechuun nama sana siftoo dhiisuu hin danda'a. Plus dammoo amma akkana jedhee waan asitti himu hin qabu. Garuu I don't know. Garuu bulmaatti jiruu hin danda'ama yoo ta'e natti tola. Hin danda'amu hin danda'amaan immoo Jechuun ati akkuma alaalaa turte. Akkanumatti YouTube irratti saalaalatti saarkaa bakka baay'een jaaladheen. Amma gisee wal argitu noo duuba. Amma giseen wal arguun hedduu takkaan gammadee naa jaalala kiyya ibsachuuf himu jira. Aboo baanillee amma dura dhagaa fi jaalala dhalaan na dheessitee hin beektu. Ani sintu beeka. Normaalli lamas fakkaate wantoonni akkasii mudachuu danda'amu miidiyaa irratti baatu. Si jaalatu danda'a namni. Ilaa maal siite obboleetti koo jechuun ani naaf yaadu sirriidha doktar naaf yaadu miidiyaa irratti beektudha. Hamzaan saahiba kiyya. Dhimma biraaf hin dhufna jennaan hin dhufe Austraaliyaan dhimma biraa jennaan waa'ee tariitii personal keezii wayii qabdan I'm really sorry. Ani sitti maaf na jaallatte sin jechuu hin danda'u. Sorry. I don't know garuu mee jaalala kana sorry yeroodhaaf gara obbolummaatti jirtee natti tola. Hin qeebaltu jechuun. Gara obbolummaatti ani illee jijjiiruu Hin qeebaltu. Hamza Jechuun ana beekta yeroo hedduu wal argaa jirra. Wal argaa waan jirruuf jecha gartee haa wanni tun waanuma dhugaa taateeti. Waanuma dhugaa. Jechuun waanuma dhugaa taateeti malee. Amma nama hin beekne tarii na beekuu dandeessa qaamaan fiizikaalii na beekuu dhiisuu dandeessa. Yaa. Miidiyaa irratti na beekte nama tokkoon kiraashii wanti jedhamu jiraachuu danda'a. Celebrity crash kan jedhamu. Yoo nama miidiyaa irratti arginu tokko jaallachaa ma turre garuu obboleessa gaarii garuu siif ta'uu hin danda'a.
Sorry. Yoo wanta godhiif bakka takka. Jechuun ka itti yaadduuf illee karaa itti na gargaaruu dandeessu yoo itti jiraate. yaadduuf illee egaa yaaddaaf gaa egaa. Abshir baga wal baruun keenya waan guddaadha. Akkuma qabu yeroo isin jedhutti garuu ani nama siif toodhi dhiisuu nan danda'a. Galee tokkoffaa bu'aanis nama naaf ta'a jedhee yaadu nama tokko lafaa keessa hin jaalladha jechuun danda'u. Jaalalli waan salphaa miti baay'ee. Fakkeessuun beeku jaalalatti fakkeessuun dandeessu ulfaataadha. Utuu si murtee maal gootaadha. Otoo amman lafaa keessa hin jaalladha hin jedhee maal goota. Jechuun bakka koo bu'ii yaadatis. Fakkeenyaaf ammati leessee ati shamara nan beektu naani. Dhufeen sin jaalladhe maal godhatu hin jedhe maal goota akka bakka koo bu'u si yaadi. Galee malee ammanii kana jechuun yaamatii jira miti waan qabdu yookiin bareedina hin qabdu yookiin immoo amalli kee gadheedha maaldha sin jechaa jiru. Si galee sin beeku an actually. Amma si bare amza habrat si bare sin beeku. Kanaaf immoo nama hin beekne tokko immoo fiilingiin suni dhala namaati. Dhalli namaa kamiyyuu fiil gochuu danda'a baay'ee. Namni kamiyyuu nama jaallachuu danda'a. Kana maaf nama jaallatti sin jechuu hin danda'u. Si galee garuu deebii yeroo sin jedhu waan sin jedhu jecha na baay'ee sorry. Akkas gaa keessa ishee jechuun atillee rakkoon qabdu gaa jechuun isaa immoo wal argiteenimi jechuun gaa wal bartanii suuta ayyaanii wal ta'ettanii si dandeessanii nuti harma jennaa waan biraa waan jennu qabnu gaa hundaafu Doktor Naafiyadi jaalallee qabaa tarii immoo yookiin immoo fuudhee si beekaman namni rakkoon guddoon sanii bara miidiyaa si beekanii bakka ati hundaafu firaanki godhamte amma. Firaanki. Firaanki si godhee jira bakka. Kaameraan kun nuti laata galameessa. Achi taa'u jira. Firaanki godhatee jira. Waan dubbannu beektaa yaadne bara expecting goone. Rakkatta haa. Arraba nama akka nama gingeetti naasee bara. Jechuun haaraa miti actually namni miidiyaa irratti yeroo si beeku waan baay'ee si gaggaafachuu danda'a. Gaaffiin akkasiin dhiyaatu. Garuu fiizikaalii yommuu akkasiin argitu miidiyaa irratti dubbattee amansiisuu dandeessa. Haa jechuun yookiin bilbilaan amansiisuu dandeessa. Amma isii wal harkitee rakkoon wanni si muddamatan ni muddamte jechuudha. Anduugaa ka'uun ture bara. Firaankeettanii. Firaanki si goonee jira. Nolalla. Marga gidduu keessa. Akkaataa si qayyee. Anjal Power viidiyoodhaan shakkii bittaa. Fakkaatu gaafa hin ta'e ilaalu isheen normaalii. Akka dhugatti haa duubamme isii bara amma dura namni si gaafachaa ture bara bilbilaanii miire bilbilumaan si dawwalatan fa'a. Garuu isiin magaa si bira dhufte jechuudha. Naagaluu jabeetta yeroo jalqabaatiif si bira dhufte akkana si gaafattemi warri miidiyaa irra si beeku. Nah, kede ubike. Azim jatuh tu mau. Malin jadi tu, malin tu tuh setiap mati. Nami? Egaru wan aja. Sinjal deh, sinjal malin. Wan nama rambe ini sanu. Anak mah rapan deh tapi wan nasun deh. Firaanki juga arras itu namanya baka. Firaanki namanya tak kasih gone bi. Actually Frank nangone namanya nani. Anggapat bilbilan nanti bilbil robai. Male akan be. Male kaman Frank teh beku. Yeroo jalqabaaf argate gurbaan kuni. Firaanki ta'ee jira yeroo jalqabaaf firaanki unoolaa shamarreenis kanuma jaalala gaafatan fuula dura teessee siin jaaladha jetteen. Jechuun nama na beektus natti hin fakkaanne. Miidiyaa si beektiree isiin gaatii tun beekne maleedha. Amma ati alaa kulli haal firaanki ajaa'ibaa si goon. Ennaani. Bineelda garaa dhugaa see warra qofa. Jalqaba akka shakkuu ta'een warratti immoo ilaalaan ture bara viidiyoo jiru. Akka jaboo baaftaa bara kanuma waa jalaa batanii maatus jalaa batanii jechuudha bara. Maali woo caakkaa haadaan dilli kun maali woo caakkaadha. Ilaalee na barkoon akkas ilaalaan ture. Okay. Ilaalaan ture bara. Akkas gaamicayyoon illee sin jaalattu. Jaalallee maybe qabaachuu dandeessi garuu sin jaalattu nuti firaanki si goona.
Akkas hordoftoota keenya gaamee Dr. Naafiyaat Firaanki goonee jirra. Arraba nama kaameraan akkana yeroo duraati Firaanki goonee jirratti namne urgu jiraa bar waan deebisuu bar moobaayilii achi keessa akka keessa dhoksanii ani seene bara akkasii yaadne actually ati jechuun amma laale jechuun nama biraa gisee bilbilaan sitti dawwalan bilbilaan waan bilbilaan inaas itti hojibdullee dandeessa lakki maal jetteen si yaadadha qaamaa waan ta'eef ija keessa na lalaa jirti bara keessa akkam hirrifanne gisee isa argitu jechuun akkam si fakkaate yeroo duraatiif wal garte gisee isa argitu in sodaanne jechuun in sodaanne ajaa'ibaati keessa na lalaa wayyetti bara akkas na ilaalaa ani kun shilaalu sodaadhe dhugaa rabbii ilaalu sodaadhe bara zim jettee nama silaaltee konfidensii qabdu qoosaa dhachuu takka takka sireesii taatiin allaala beekta ijoolleen harar immoo baay'ee ifamti hararitti guddatte asuma dhalatee guddatte asii Harargeedha magaalaa Harar keessa osoo hin ta'in Harar jechuun ammaluma tokko qabu uummanni Harargee akkasii hundaafuu galatoomaa isiniin jenna meegaa Firaankii daawwadhaa sheera laayik godha waan hundaafuu daawwadhaa gaatti bu'aara hojiin kee Firaankii gochuu isin argatte garuu arrabichaan si argadhee bar actually namni qaamaan Firaank nan goone eegaa sanii bar arraba garuu yeroo baay'ee na yaalu okay malee qaamaan akkanatti woyyoo sitti yaadeen dhufne kan actually yeroo biraatiin waa wal argaa turreef asitti Firaankii godhette yaadne jechuudha. Arratti nama maal jettu beektu sun ta'e maal jettu anamma waan jedhu wallaale gurgubbachuu arrabanna hidhame nan sodaadha na hin affariidha baay'ee akkamii jaarraa miti shamarree ija keessa danda'e ilaalu gisee taan isaa isin gorsaa mijaara biyya isin kakaasa ifi immoo kun akka jaalalama kataagaa isin tuya waan jettan isin immoo boorsoofi alaa kulli haala waan hundaafu isin boorsoofi kun doktora illee Firaankii isin goone jirra turtii gaarii isin jennaa. Ciao, una gatta gianga,